Seenaa dhugaa obboleettii keenya baay'ee nama gaddisiisu. Guyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaa hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Guyyaadhaa seenaa obboleettii keenya baay'ee gaddisiisaa waggaa 7 guutuu biyya ambaatti hojjettee jaalallee isheetiin ganamtee harka qullaaftee isiniif qabadheen dhiyaadheeraa. Hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer gochuun ana wajjin tura. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee dachee Itoophiyaa biyya jedhamtu keessatti yeroo ta'u umriin koo barnootaaf yeroo ga'utti maatiin kiyyaa gara mana barumsaatti na erganis haa ta'utii garuu ergan kutaa 8 ga'ee baradheen akka hiriyoota koo galma ga'u otoo hin taane biyya ambaatti maleen hojjedheen of jijjiiruutu ija koo fuulduratti argame. Dhugumattis abdii jireenya koo borittiin jiraadhu ta'es natti mul'ate. Haatii fi abbaan koo qabeenya anaan ga'u otoo hin taane nama biraallee darbee ga'uu ni qabu. Sababa kanaaf yeroon fedhii biyya ambaa deemuu koo isaanitti madhu gonkumaallee tolinaan jechuu hin dandeenye. Fedhii koodhaan dirqiidhaan harmee kiyya eeyyamsiiseen imala koo gara biyya ambaatti raawwadhe. Rabbis na gargaaree mana gaarii na qunname. Dubartiidhaati jaalalli na barbaachisa. Yeroon kutaa 6 baradhurraatii kaasee dargaggeessaa akkam na jaallatu jaalalaan kiyyoosaa keessatti na galchee gaddaa fi gammachuu koo dhiphinaa fi milkii koo kanan waliin qooddadhu. Ani isa duratti dargaggeessa tokkoyyuu hin beeku. Innis ana dura shamarran tokkoyyuu hin beeku. Yeroon gara biyya ambaatti malu innis barnoota isaa addaan kutee hojiiwwan garaagaraa hojjechuu eegale. Jalqaba isaatiin mari'adheen gara biyya ambaatti kan hin bahe akkan gara biyya ambaatti maleen mindaan naaf kanfalamu akka jalqabeen ji'a ji'aan gara keettiin ergaa lafa nuuf bittee mana nuuf ijaartaa yaada jedhuun kan walii galle ture. Marree gaanis hiriyaa koo kana baay'een isa jaalladha. Baay'ees isa namana. Biyya ambaa deemeen baatii 2 booddee qarshiin argadhe harka koorra kan jiru hunda gara akkaawuntii jaalallee kootti walitti nuuf qabii yoo dandeesse atis maddiitti dalagaa gaarii hojjedhu jedheen amaneen irratti erguun eegale. Innis amanamummaadhaan qarshii xiqqoo wantoota garaagaraaf isa barbaachisu keessaa fudhatee isa kaan akkaawuntii isaarratti walitti nuuf qabu eegale. Booddee irratti qarshiin kun lafa bituuf yeroo ga'u lafa bakka gaariitii maqaa kiyyaaf maqaa isaatiin nuuf bite. Anis waraqatattiin waliif mallatteessan argeen baay'een isatti gammade. Ammas jabaadhu jedheen mana gaarii akka inni irratti nuuf ijaaruuf ofii koo meezoo tokko toon hambifatiin dibanni garaagaraa hin na barbaachisa toon jedheen maatii koo mee kana fayyadamaa kuni isin barbaachisa jedheen bitee otoon argiin hunduma keenya irratti hir'iseen manni kun akka nuuf ijaaramuuf 1-2 jedheen qarshii gara isaatti ammas ergu eegale. Innis walitti qabee mana nuuf ijaare. Manni sunis jechan isinitti dubbadhuun olitti baay'ee bareedaadha. Wanta irra ga'e hunda guyyaadhaa gara guyyaatti suura kaasee natti argisiisa. Waa kana hundarra kanan ga'e biyya ambaatti maleen hangan waggaa 3 fixutti. Waggaa 3 booddee manni keenyas ijaaramee xumurame. Kanaatti anaaf isa gidduu jaalala keenya fageenyi daangessuurraan kan ga'e rakkoowwan xixiqqoo nu gidduutti uumamaniin alaa walitti bu'iinsi tokko illee hin jiru. Anis haga kanaatti maatii koo meezoon tokko sin barbaachisa jedheen qarshii tokko illee isaaniif ergee hin beeku. Hundumaarra wanti hagaarraa na ajaa'ibu haati koo yeroo tokko qarshii rakkattee yaa intala koo rakkoon akkanaa nu mudatee jira nu gargaarii jetti yeroo na gaafattu anoon qabu mana ijaarrachaan jira lammuu
barnoota qarshii jettee nan gaafatini jedheen haadha koo gadameessa ishee keessaa na deesseen garaatti jabaadhee nawwadhe. Turtii waggaa 3 biyya ormaa keessaa ergan jiraadhee booda jaalalleen koo kun karaa seera qabeessaatiin piroosesii naaf xumuriitii anis gara biyya ambaatti dhufeen si waliin dalagaa jechuun na gaafate. Anis wanta nu barbaachisoo godhanneeti jirraa kan qabnoo hin nu gahaa waggaa tokko dalageen gara biyyaatti deebi'een waliin jiruuf jireenya keenya ho'isni gaggeessinaa jechuun yeroon isan gaafadhu lakkii kun hin ta'uu jireenya keenya dhaabbachuu yoo barbaanne naafsi biyya ambaattuu dhaabbachuu waan dandeenyuuf piroosesii naaf xumuri jedhee na dirqisiise. Anis tole jedheen qarshii Itoophiyaa 75,000 kaffaleen piroosesii hundumaa xumureefiin baatiiwwan muraasa booddee gara biyya ambaatti isa fudhe. Ani hojii kontiraataa waan hin hojjedhuuf yeroon barbaade ba'uus ta'ee galuun gonkumaa naaf hin danda'amu. Erganni biyya ambaa dhufee booddees laalotaaf koomishinii kaffaleen warshaa keessaa qarshii muraasaan akka inni hojjetu taasise. Innis mana hijaabaa keessa taa'ee dalagaasaa hojjechuu eegale. Haa ta'uutii garuu erga biyya ambaa dhufee booda jaalalleen koo kun guyyaadhaa gara guyyaatti amalli isaa natti jijjiiramuu jalqabe. Tole yoo naaf jedhan anaaf ji'atti al takkaa yoo tole jechuu didan immoo ji'a 3tti al takkaa baheen jaalallee koo kan argadha. Haa ta'uutii garuu isaaf mana hijaabaa keessa shamarran hedduu waan jiraniif isaaniin marfamee anaan akka dagachuu tokko ta'e. Haa ta'uutii garuu waliigalteen keenya akkuma jirutti anis ta'e inni qarshii dalagni hundumaa akkaawuntii biyyaatii inni nuuf banee dhufee isarratti galchina turre. Daakoo akkuma fudhadheen akkaawunticha irraan kaa'a. Haa ta'uutii garuu inni qarshiin miindaadhaan argatu nyaataa fi uffata isaarra waan hin dabarreef kanuma koo qofatu gala. Natti jijjiiramuusaa yeroon beekee fi dubartii gara biraa waliin hariiroo jalqabuusaa yeroon dhaga'e kanatti maaliif akkana nu gootaa maatii keenya gara fuulduraa akkamaa goonu jennee anaaf si mari'anneerraa jechuun yeroon isa gaafadhu ani dargaggeessadha. Sa'aatii kanatti wanti hedduu waan na barbaachisuuf jalqabumaa biyyaa anaan na dhiistee deemtee asitti immoo kunoo akkan barbaadetti siin argachuu hin danda'u kanaaf maal haa godhuu jechuun naaf deebise. Jaalala dhugaa fi amantaa guutuu qabu isarraatiin qaba. Maatiin kiyya diigamuusaarraa manan kontiraata qacaramee hojjedhe keessaa ba'uun qaba jedheen maatiin na dalagsiifatan homaa tokko otoo nan balleessiin jalaa ba'ee badeen jaalallee koo waliin mana hijaabaa jiraachuun eegale. Inni bakka dalagaa isaatii kamisa galgala dhufee jimaata galgala deebi'ee ni deema. Boqonnaan isaa torbee torbeetti. Ani garuu ammas manan dalaguutii waatii tokkotti guyyaa tokko qofaa dalageen jaalallee koo waliin yeroo gaariin dabarsa. Haala kanaan waggaa 2-3 mana tokko keessaa waliitiin jiraanne. Haa ta'uutii garuu ammas jaalalleen koo dubartii kana dura mana hijaabaatti waliin ture waliin bakkeetti akka isaan wal argan gurri koo ni dhaga'a. Adda baafachuufis oliif gadi yeroon fiiguu mucayyoomti otoo inni na waliin jiruu beektee isa waliin jirtu kuni suuraa fi viidiyoo garaagaraa sagalee fi barreeffama garaagaraa isa waliin wantoota barreessitu yeroo yerootti erga dhageessee gubadhu naan jettee naaf erguu ni jalqabdi. Anis wanta kana baachuun gonkumaa natti ulfaate. Jaalallee koo kanaatiin maaliif akkana na gootaa anoo jaalala keenyaaf wanta narraa barbaachisu hundumaa kanfalaatiin jira maaltu sitti hir'atee ana biraa maal dhabdee waliin jiraachuu kan jibbiteetti yoo ta'e xuraa'ummaa narratti hin gaggeessinii anarraatii adda ba'uu dandeessaa jechuun isan gaafadhe. Innis naaf deebisee adda ba'uun wanta ulfaatu sitti fakkaatee narraa adda ba'uu ni dandeessaa ba'i mana kootii jechuun natti ka'e. Haa ta'u adda ba'uu keenya ni jaallatte yoo ta'e waggaa 7 guutuu biyya ambaa kana keessa taa'een kan itti dhamaa ture mana koosaa ta'uu qarshii koo naaf kenni jechuun isan gaafadhe. Haa ta'utii garuu jaalalleen koo kun homaa tokkoyyuu ana biraatii hin qabdu uffata kee mana kana keessa jiru qofa fudhadhu narraa ba'uu ni dandeessaa jechuun natti dubbate. Manni koo fi qarshiin buukii irratti ergaa tureeyoo jedheen yeroon isan gaafadhu hundumtuu maqaa obboleettii kootiin jira na amanuu dadhabdee galgala suura kaastee waan hundumaa siifaa ergitu jechuun galgaluma isaa manni koo maqaa isheetiin jiraachuu fi qarshii ani irratti ergaa ture maqaa isheetiin ta'uusaa
waggaa 7 jaalallee koodha jedheen maniin kan ittiin ergaa ture sallee gara biyya Saawud Arabiyaa kanaatti fiduun qarshii 75,000 kannatti fudhatee naganee haala kanaan lafa na kaa'e. Qarshiin kun kan keedha yoo ta'e wabii yookiin ragaa fidadhu jechuunis na gaafate. Ni ofii koo isaatii namanuu malee wabii nama tokkollee hin qabu. Anaaf inni waliin jiraachuu keenyas maatii isaa malee maatii koo keessaa nam tokkoyyuu hin beeku. Jaalallee akkan qabu jaalallee koo irrattis qarshii ergaa akkan ture haadha koottis haa ta'u abbaa kootti, obboleessa koottis haa ta'u obboleettii kootti, hiriyaa koottis haa ta'u nama ani amanee beekutti nama ni madheeru hin qabu. Waan hunduma koo jaalallee koo kanatu beeka. Qullaatti na hambisee nagaatti naan jedhe. Yaa sanarraatii kaasee sammuu kiyya wallaaleen dalagaarree hojjechuu waan hin dandeenyeef kunoo hagaarraatti dhukkubsadheen jiraachaan jira. Obboloonni koo Itoophiyaa biyya ambaa keessa jiran qarshii walitti naaf qabanii xiyyaara na yaabsisuun gara biyya kootti na erganiiru. Kennaan kiyya anaaf takkaa ta'e isin garuu akka irraa barattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Namni hundi namaaf hin amanamu jechuu kiyya miti. Wanta hundas guyyaa isaa eegee Waaqayyotu kaffala. Obboloonni koo biyya ambaa jiraattan